hordoftoota fi daawwattoota qophii Best of Vine har'ammoo qophii ajaa'ibaa ta'e waa'ee jaalalaa irratti xiqqoo marii gabaabduu kan taasisnee isiniif qabannee dhiyaanneerraa viidiyoo keenya kanaan dura darbee irratti akka itti bohaartan immoo abdii qabna. Kanaaf viidiyoo keenya isa har'aatiif ammoo qophii ajaa'ibaa gabaabduu ta'e marii haasaa jaalalaa gibbii kana keessa yookaan kaampaasii yuunivarsiitii kana keessatti jaalala gosa akkamii akka jiru isiniif ibsuu barbaanna. Hundumaaf waan hundaafuu isin gurra keessaniif ija keessan bantanii qophii keenya hordofuudhaaf gara fuulduraatti akka isiniif taatan isiniif dhaamuu barbaada. Daarektumaan gara qophichaatti. Jaalattoota hordoftoota Best of Vine har'aa waa'ee jaalalaa irratti mata duree jaalalaa haasa'uudhaaf asitti wal geenyee jirra. Akkuma hordoftan kabajaan isin beeksisaa gara mata duree keenyaatti beeksisa. Takkaa jaalattee qabdeen itti sirraa eegalle. Dur ture malee amma erga gibbii kana galee homaan ture. Gaafa jaalattee qabde mallattoo akkamii sirriitti mul'isa? Hirriba namatti buusa. Darbees immoo waa'ee ishee malee waan biraa yaaddu. Nyaatallee ishee malee nyaachuu hin dandeessu. Sitti ulfaata beektaa waan hundumti kuni. Amaloota akkasii agarsiista kan duraarraa adda kan ta'e jechuudha. Kamina ati gama keetii? Yaanis jaalattee na qabdee beektii baraan mana barumsaa kutaa matakkafaa gaafa hin deemee seenu na qabee ture mucaa sanarraa jechaadha. Galgala gaafa irra fa'u jechaadha. Yoon ija koo kana akkas dunuunfadhe sababa ija koo kana bakka na fuuldura waan deemtuuf jechaadha. Gochi ishee wanti isheen gochaa jirtu waan ija koo dura deddeemtuuf akka ittiin ilaalaa bula akkasi. Ilaalaan bula bakka jaalalli anaan baay'ee namni irra jedhee yaada akka kootti yeroo na qabsa. Takkaa nyaata isin dhuftee hin beektu jaalalti? Jaalalti nyaata ni cufti jechuun kiyyaan akkana jechuun miti jettee. Jaalalli nyaata nama cufa gaafa jedhamu ishee malee dhasii nyaatamu malee nyaata si cufa miti jechuun ishee waliin nyaachuu dandeessa garuu si cufa inni jedhamu immoo kophaatti immoo nyaachuun sitti ulfaata kan jedhamu si kaasuun barbaade. Maali immoo isheen qoqqocaa miti kan qonkoo si nyaachifti nyaata siif bantu. In banti kaa lapheen ishee na waliin jira taanaan akka ajaa'ibaatti anillee iji kiyya ishee bira jira taanaan akka ajaa'ibaatti nyaachuu danda'a. Gibbii kana keessa jaalala akkamii jira jettee yaadda? Kan yerooti moo kan jaalallatti dhugaa hin jirti gibbii kana keessa? Gibbii kana keessa jaalalli gosa lamatu jira. Namoonni takka wal jaallatanii kan wajjin turanii gara bultii jireenya gara fuulduraatti namoonni ijaaran ni jiru. Hin jiran jechuu miti namoonni immoo yeroodhaaf laayifii kaampaasii kana arguuf jecha namoonni jaalala waliin dabarsan ni jiru jedhee yaada. Akkuma inni jedhe gibbii kana keessa jaalala gosa lamatu jira. Kanuma yeroo itti dabarfachuu fi amma gibbii kana keessa turamutti yookiin ammuma sagantaan barnoota bara tokko amma fakkeenyaaf ganni hin dhufa yeroo gannaaf galamu amma gannaatti jedhamee yeroo gabaabaadhaa fi kan wajjin turan jiru. Kanumti immoo biyyaa watti hidhatanii dhufanii jaalala dhugaa waliin jiraatanii yookiin immoo utuu biyyaas watti hidhatanii dhufanii iddoo garaagaraadhaa dhufanii gibbii kanatti wal baranii kan jaalala bareedaa waliin jiraatanii booda bultii ijaarratanii wajjin jiraatan ni jiru. Gibbii kana keessatti akkuma beekamu jaalalti jaalala shaayii fi bunnaa malee kan biraa hin baay'atu immoo jaalala shaayii fi buna si dhuguuf maali qoqorii nyaachuuf ammaas biskota qoqorii jaamu tokko. Akkuma ati jettee jecha amma fakkeenyaaf ati kiisii kee kun duwwaadha yoo ta'e bada jaalala sin barbaadu gibbii kana keessatti namni sin barbaadu gaafa buna shaayii gaafa tettu dawwaltee gaafa waamtu fiigaa dhufti gaafa ati galgala immoo bakka wal arguuf sa'a tokko booda maal baktaraa iddoon jedhamu takka jira. Iddoo sanatti gaafa ati wal arguuf jettu mataa koo na dhukkuba garaan na ciniina anoo narra fee garuu isa jiru yoo ijoolleen akkana isa jiru baktaraa iddoo kan biraa yookiin nama birrii keessa si caalaa qabu isa bukkee jiru. Kanaaf jaalalli gibbii kana keessatti jaalala sirrii natti hin fakkaatu. Waan baay'ee waan jiru guutuutti hin jiru jechuu hin dandeenyu. Parsantii 75 kan hin jiru jechuu dandeenyu. Kanaaf namoonni gariin gama jaalalaatiin kan waliin turee bultii wajjin ijaaru akkuma dura siif ibsee ni jira namoonni akkasii ni jiru. Isheen illee nama onnattu yoo ta'e inni illee nama onnataa yoo ta'e gara jireenya gara fuulduraatti namoonni wajjirraan galan ni jiru. Darbees ammoo yeroodhaaf bakka
jireenya laayifii kaampaasii kan arguuf jecha namoonni waa'ee gara jaalalaatti seenanii fakkeenyaaf namoonni biyya yeroo jiranii yuunivarsiitii osoo hin galiini jaalalan jalqabne irra gillii kanatti jaalalan jalqaba. Jaalala gaafa jalqabu immoo ishee dhabuu hin fedhu tarii isheen immoo yoo biyyatti jalqabdeetti ta'e irree mucaa sanarratti laayifii dabarfachuuf jechatti siquu dandeessi. Kanumaan jaalalli isaanii adda cituuf danda'a, itti fufuuf danda'a. Gosoota akkasiitu jira jedhee yaadama. Gibbii kana keessa. Ani immoo maquma jaalalaa kana gaafaan dhagee gaafa 12 intaraansii fudhu baay'ee miidhoo tokkorraa na qabee ture. Baay'ee waan inni na godhe nan beeka sila dhiboodhe jaalala kantu na godhe waan jaalalti na goote. Kanumaan ergaan nuti dabarfachuu barbaannu warra kiisii waa qabu akka hin barbaanne shamarran gibbii tana keessa jiraatan. Adaraa waaqaan jedhaan asirratti. Ergaa akkanaa dabarsatta jechuudha. Ani eega maaliif jennaan kan kiisii namuu barataadhas keessa kan jiru. Wanchee hojjete daldalaa miti kan as keessa jiru. Birriitti namanina jaalalatti amanaa jaalala namummaa kan ilmi namaa ilma namaati dhabuun numa jirti. Akka keessatti dubartiin birriitti amantu ni jirti, qarshiitti kan amantu ni jirti jechaa jirta. Irra baay'ee parsantii 85 godhu. Ani immoo iddaan dabarfachuu barbaadu mucattii isheen sila yeroo kaaffee deemaa turre sun silkii naa laatte adaraa kee narraa kaasii silkii gaafa dawwalu narraa kaasii jechuun barbaada ergaa koo kanumaan hin goolatu. Anillee akkasuma akkuma jarri jedhanii jaalalli akka jiru siniif ibsee jira. Jaalalli hin jiru jechuun miti garuu jaalala kana jaalaluma goonee itti haafuufnu jechuun barbaada. Galatoomna. Takkaan qabaas irratti. Namaan jaaladhuun qabu jechuu kiyyaa miti ammas bilbiltanii biizii nan godhina. Adaraa waaqa.